Jechuun mi'aa jechuudha. Maal jechuudha guys? Daawun jechuun jala mi'aawa jechuun mi'aawu ta'e. 1-0. Naziriki, thank you so much. Leemaa lillee Alex guys nyaatamne galaafatamne. Mootummaa tokkochi nama kuma jaha kan ashkara akkaro akkami dhabeef bira xiyyaara nutti darbe. Ladies first wanti jedhamtu hin jirtu mana kiyya kana. Taapii godha hundi keessan. Biyya nyaachisaa taapii mineena kuran galuu qabna jabaadha. Let's go. Go. Double tap. Ada godhuu itti beekna. Waan ofii bareedduu teenna jabduu teenna maalii kenna mee kana dhiisaati taap godha faaruun jawar muhammadi waan goone rabbi jedhaati taap godha. Go family, go. Hundi keessan. Dufara. Arsenaalti ya galatoome lubbuuti ya bagummaa qabaadhe jabduu ko sima wayyaa. Mattu. Sima wayyaa Rafte. maal. Kota moya murah Nah, itu kambari. Family. Aku udah sadde gutame. Aba-aba aku udah sadde. Nabi ko kadeti awa tak. Rose Aku family. udah sadde. Aba tak guys. Aba. Baru heja junan besok. Asirra taane arraba taa'ee garbachuudhaan nama kamuu maanta eenyullee maanta asirra taane. No, hancawa tes lubbiyyee miidiyaa irratti cawaataa malee keessan gaafa dhaqxee ilaalte baalageen akka nama sanaan jiru. Geetaan misikiri. Inni miidiyaa irratti cawaa taphatu. Abadan cawaa miti kanaan daawwadha. Isgaabeerin baalageen akka nama sanaa hin argattan mee ordofaa guys. Biiftuun akkana sin hin jette miti sinillee madaala. Namni asirratti jira anaan akkanaati jedhu zalaalanii isa baalageen akka nama sanaatu hin jiru. Geetaan akkasitti fudhadha. Mikinaatu waan baay'ee argeera. Waan baay'ee nama baay'ee arge namoonni miskiina fakkaatanii natti kan dhumni isaanii madaanalanii baalageen macarrashan akka namoota sana argadde hin jiru. Angizee kamiyyuu kanneen itti si madaaluu danda'u yoo jiraate siifoo ilkaan kee bichaa anafaan akka faltee taphachuu kee bichaa laayifii kee tokkoffaa miidiyaa kanarratti abbaan barbaade akka barbaadetti yoo haasa'e sooshaal miidiyaa kan naabanee naa kennan jiru. Tokkoffaa irratti inni lammataa immoo ishiin asirratti dhuftee nutti miskiina fakkaattu miseejjara ishii keessa seentee yoo laalte baalageen akka nama sanaan jiru. Naamana kana gaa'isisuma dhugaa isinitti hima. Baalageen akka nama sanaa miidiyaa irratti miti lafa irratti gadi buutiin argatu. Angaruu gaaratti karaa keessaa sirbii kiyya isinitti hima. Baalageen udduudhaan baalaguudha. Udduu asitti hin galchine udduu maal godhaas keessaa lubbiyyee udduu an baala gooftu waan baay'eedhaan baala goofta. Waan baay'ee baalagee jechuun karaa hedduu jira lubbuu. Sanaafuu inni miidiyaa irratti cawaa taphatu garbeeliin kina guyyaa irratti yaalaa kennu. Inni miidiyaa irratti ani cawaadha taphatu. Baalageen akka nama sana miidiyaa kanarraa miti dachee kanarra hin jirtu. An nama meeqan arge gaayis namni meeqa kun cawuma ta'ee natti dhufa jechuudha. Yoo xiqqoo turte taarikii isaa dhageechuu jechuudha. Si jechisiisan madaanalanii. An garuu gaafa haasoftan hunda'uu yoomaan beektas miskiina namni haasa'u namni dudubbatu namni afaan hin cawaan taane kun isgaabeeriin ooman beeku inni asirratti jechuudha. Ani an akkanaati, ani an akkasiiti, ani diimadha, ani gurraacha dhugini baalageen qillee taa'amiin akka nama sanaa miidiyaa kanarraa miti dachee kanarra uumamee jiru geetaan misikiri. Naate isin miidiyaadhaan akka haasoftu cawaadhaan naate maal taatanis. Kota masa ani fatuta walina somnu sai tokko finne kota meen bananga. Kota ngalla sida. Dibbiya ana sumarraan bar an dhaggeeffadhu ani sitti nima dhagaye lafatti gad ba'ee bu'eetoo nama dawwalee haasa'uun jaaladhu yoo nan dharree uummatuma miidiyaa kana wajjinan
yoo wal arrabsines isaanuma firri kiyya yoo wal jeenyes warruma koomentiitti naa obboleenyis abbaan saadhis isaan moo jiran oola malee ani lubbiyyee ani karaa sanan naman tuttuqina ilma namaa dammoo cawaa dhedhee gammataa rabbeedhaatu hin gammatu zalaalamii fi akkanumatti nattafaman. Munga aku punya terus mati samu ke bokonna kenni kama dadab deu gab bishaan illee dhugi kootum buna kootu saru. Lubbiyyee bishaan suuqii keessa jira galata rabbi ugunan danda'a. Guys, Maariyaamiin kolfinaani dhugumas niin jedhe madaana lamini. Ani takkaa fakkeessuun jaaladhu madaana lamin atti gamale. An takkaa amma jechuudha ka. Namni baalagee gaafa je'an kana waanuma takkittiidhaan baalagaa usee uumati baay'eedha. Baay'ee jira biliginnaan tun waan baay'ee jira waan nu hin beekne kan waan nu hin jiraa kan qajjira. Ruuhin baranna. Kootan hin beeku naa himi saruu kiyya koota beektu koo. Biyya dhiisi gizeen si barsiisa gizee ana gizeen na barsiise namaa miti namni natti hin baranne hoggaa namni natti himu hin dhagawan si jaammar masama hin qabu gaayis garuu ofii kiyyaafan arge qaxxayeetuman arge ofuma kiyya sanaafuu abadan karaa kanaan takkaa uumaa hin dhaga'ulle. Bakka isiniin ga'e biyyee bakka wajjumaan nuun ga'e saruu koo hunda keessanuu bakka isiniin ga'e bakka irraa aftanii ayyaana gaarii ayyaana milkii ayyaana itti eebbifamta isiniif haa ta'u hundi keessanuu kaayyoo fi yaada keessan rabbitti isin haa guutu ilma namaa caalaa ilmi namaa si gammatu si xiqqeessuu yaa danda'u malee kee rabbi si kaasennaan hin kaata rabbi si kuffisennaan hin kufta harka kee jireenyi kee kun harka keetirra hin jiru harka rabbiitirra jira. Ameen. Uummatuma miidiyaa kanan na duuche lubbu. Haa ta'u akkasiin gaafa mas biraa deemuun eedanan deema nagaan ture. Deemuufi. Singawa masai tokko wal bira teenye waaqa sa'i tokko deessine yaa rabbi yaani sammuun na zoorutti jira rabbi kan dubbi haasaa dheeraa hin jaalladhu har'a si faana takka takka gasti nama seenee amma kana taa'ee hin beeku. Yaa amma yaada walii kennaa turre kaasanumatu dasee teesse malee sisikoo odoo si dabbare hin deemta garuu yaa'uka nama tokko gaafa yaada walii kennitu walitti aarullee dandeessaa wal gammachiisullee dandeessaa wal mufachiisullee dandeessaa. Inna damma wala massiisullee ni dandeessa siyalee soo sanuma dasee sitti tollaanu gasti kiyyarra keessee galatoomii sin jedha inni naftu. Toda gifti. Yeene konto keentu. Nagaan.